weellisaan qaxalee Andu'aalem Gosaa galmee muuziqaa haaraa nuuf qabatee dhufeera. Ayyaantu albamiin muuziqaa Andu'aalem Gosaa haaraan hojiilee mimmiidhagoo 16 of keessatti kan qabate dargaggoota ogummaa muuziqaan jaaranis kan hirmaachisedha. Ayyaantu dilbata fulbaana 12 bara 2017 sa'a 10tti galma hoteela Skylight'tti sirna ho'aadhaan ni eebbifama. Ayyaantu albama muuziqaa Andu'aalem Gosaa haaraa YouTube isaa irratti ni argattu. Dhaggeeffadhaa ni jaallattu. Andu'aalem Gosaa. Numa woli woya